Ashamaa akkam jirtu daawwattoota chaanala YouTube Abduu Oroo linkii social media adda addaa gaa haala kamiin akka isin YouTube jala kaa'uudhaan subscribe guddaa yookaan immoo view guddaa argachuu inni agarsiisu linkii social media adda addaa gaa duraan Chrome fayyadamuudhaan kan nuti linkii adda addaa finnee jala keenya jechuudha. Amma linkii social media adda addaa linkii wantoota bantanii qabdan TikTok, Facebook, Instagram ta'e, Twitter ta'e, Telegram ta'e jechuudha. Linkii social media adda addaa ka qabdan fiddanii YouTube jala kaa'uudhaan gaa subscribe guddaa argachuudhaaf fi view guddaa argachuudhaaf isin gargaara jechuudha. Kanaafuu guddina chaanaalii keessaniitiif faayidaa guddaa qaba. Haala kamiin akka isin linkii social media qabdanuu takka fiddanii YouTube jala kaa'uudhaan gaa subscribe guddaa itti argachuu dandeessanuuf akkasuma viidiyoon keessan view guddaa argachuu danda'u isin agarsiisu jechuudha. Warri haaraa taatan warri chaanaalii ankoo hin beekne chaanaalii YouTube gubbaa deemuudhaan Abduu Oroo jettanii barreeffattu baha kanatti. Abduu Oroo yeroo isin jettanii barreeffattan isinii baha. Maqaa koratu quraangaa profaayilii koratu quraangaa gara keessaa seenuudhaan viidiyoo hanga onaa isin argatin hedduutu ajjala jira. Irraa baradhaa isin jedha viidiyoo yeroo dhaggeeffattan immoo laayikii tuquu hin dagatinaa. Laayikii yoo tuqxan waan akka isin miidhu wanti isin irraallee qannasu hin jiru garuu anammoo waan na fayyaduuf viidiyoon namoota hedduu bira waan ga'uuf laayikii tuquudhaan akkasuma sheer gochuu hin dagatinaa isin jedha. Hamma laaltanuun laayikii tuqaame waan akka wanti isin guddaa hin jiru laayikii tuquu hin dagatinaa isin jedha. Warri haaraa taatan immoo subscribe ka jettu tuqaati mallattoo notification itti banaa viidiyoo hanga dhisu akka yeroo hunda isin bira ga'uuf jechuudha. Fakkeenyaaf gaa duraan Google Chrome fayyadamuudhaan kan nuti linkii social media adda addaa YouTube jala keenya itti fayyadamnu jechuudha. Hamma garuu YouTube Studio irraan gaa YouTube Studio yookaan immoo application YouTube Studio fayyadamuudhaan linkii adda addaa fiddanii as jala kaa'uudhaan view guddaa argachuu dandeessu jechuudha. Appii kana fayyadamuudhaan gaa linkii adda addaa haala kamiin akka isin jala keessan isin agarsiisu jechuudha. Irra gattu quraan gaa application kaarra eega gattu qxanii keessa isin naqa yeroo isin naqee profaayilii keessan gubbaarra jiru kaatu quraan seenuu dandeessu. Profaayilii keessa eega tuqxanii haala kana isin bana ammallee profaayilii keessan manii tuqxoroo takkaaf jechuudha. YouTube Studio irra eega seentanii gaa profaayilii keessan tuquraan gara keessaa eega seentanii linkii dheesni baasa asirratti linkii ka jedha kaatu quraan linkii adda addaa fiddanii ajjala kaa'uu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf Facebook kana jala kaa'uun barbaadoon ta'e Facebook haa tuquraan gaa mee jalaa baasee isin agarsiisu. Remove ka jettu kaatu qudhaan jalaa gadhiisee isin agarsiisu jechuudha. Amma Facebookin jalaa bahee jira jechuudha. Bukkee kana tuqudhaan keessaa baheen Facebook kee seenuudhaan Facebook irra seenuudhaan linkii fidee dhufa jechuudha. Facebook irra eega seentanii haala kanaan isin bana Facebookin kan keessan linkii fudhachuudhaaf gaa profaayilii keessa yeroo takkanii tuqxu. Profaayilii irra eega tuqxanii haala kanaan isinii baasa Facebookin keessan jechuudha. Profaayilii keessa eega tuqxanii haala kanaan isinii banaa asirra mallattoo tuqaa sadii ni jirti harka mirgaarra tuqaa sadeen kana tuquudhaan gaa keessa eega seentanii haala kanaan ol xaa'uudhaan macarrashaa kaa dhuftanii maal gootu linkii keessan kana kooppi godhattu jechuudha. Asirratti linkii kana kooppi gochuudhaan gaa maal gootu as keessaa bahuudhaan gaa bukkee kanaan bahuudhaan bakka hammaa ni seentu YouTube Studio irra jechuudha. Add ka jettu kaa tuquudhaan awwala irratti maal barreeffattu Facebook jettanii barreeffattu jechuudha. Facebook jettanii yeroo isin barreeffattan haala kanaa isinii baha. Facebook nu dhufe Facebook yeroo isin jettan inni nu dhufe isinii baha. Fakkeenyaaf haala kanaan Facebook jechuudha maqaa Facebook ni barreeffattu asirratti eega barreeffattanii ganjallaa irratti immoo asirra dhufuudhaan gaa URL kan jedhu kana linkii amma kooppi godhattee dhuftan kana paasti ni gootu asirratti eega gootanii den ka jettu kaanii tuqxu jechuudha. Denii tuquudhaan gaa hamma fakkeenyaaf linkii isaa jala kaa'amee jira gubbaa kana irraa mallattoo seefii ni agartu gubbaa kanarra seenuudhaan mallattoo seef ka jettu kaatu qudhaan mallattoo gurraatti kana seef ka jettu kaatu qudhaan gaa seefii gootu jechuudha. Ammallee Instagram yoo barbaadda yookaan immoo TikTok yoo barbaadda bukkeerra amboodhaan maal gootu ammallee fakkeenyaaf Facebook keenya kaane Instagram fakkeenyaaf ni barbaaddu ta'e achi jala kaa'uudhaaf banattanii qabdu yoo ta'e jechuudha. Warri Instagram qabdanu Instagram irra tuquudhaan gaa maal gootu haala kanaan profaayilii keessanii tuqxu yookaan immoo ganjallaa kana dhufuudhaan Instagram profaayilii keessan tuquudhaan keessa eega seentanii haala kanaa isinii baasa. Yeroo isinii baase share ka jettu kaa tuquudhaan maal gootu share ka jettu eega tuqxanii linkii keessan kooppi godhattu jechuudha. Asirratti share gootu linkii keessan kooppi ka jettu kaa tuqachuudhaan gaa ni baatu jechuudha. Instagram fakkeenyaaf Instagram kooppi linkii eega gootanii maal gootu YouTube irra ni seentu ammallee YouTube Studio isaasuudhaan profaayilii keessan tuquudhaan gaa ammallee profaayilii tuquudhaan bakka amma ni hattu bakka amma linkii ka jedhu kaara qudhaan Instagram fakkeenyaaf ajjalni jira ka ajjala jiru kana irraa remove godhee sana agarsiisu jechuudha. Remove eega gootanii ka hamma fiddanii kaatan sana adda ka jettu tuquudhaan mallattoo gurraatti yaa tuqxanii gubbaa irratti maal barreeffattu Instagram jettanii barreeffachuu Instagram jettanii barreeffachuudhaan maqaa isaa ganjallaa dhufuudhaan gaa linkii amma fiddanii kaatan kanatti linkii amma fiddan sana paasti gochuudhaan Instagram ammallee haala kanaan kooppi gootanii fiddanii as keessanii yeroo kaatan den ka jettu kaatuudhaan gaa raayitiin gootu Instagram akkaawuntii linkii isaa fiddanii asirra kaa'uudhaan den ka jedhu yoo gootan ammallee tuqaa sadiin seef ka jettu gubbaa jirti harka mirgaa kanarraa seef ka jettu kaa tuquudhaan seefii gootu jechuudha. Ammallee haala kanaan linkii social media ammallee ka biraa dabaluu barbaaddan bukkee kanaan bu'uudhaan gaa
yoo ta'u tala qabaatte akkasuma yookaan immoo wantoota adda addaa tele TikTok yookaan immoo TikTok jala kaa'uu barbaadan TikTok irra geessintanii haala kanaan sinii bana idiit ka jettu kaatu qudhangaa idiit ka jettu qudhangaa yookaan immoo haala kanaan keessintanii idiit irra geessintanii asirratti gaa kooppi ka jiru kanallee irra tuqudhaan kooppi gottee dhattu yookaan gaa achirra tuqxanii fiddanii TikTok irraallee haala kanaan achirra kooppi godhatanii bakka hammaa fiddanii galchuu dandeessu jechuudha. Profaayilii keessan tuqudhaan fiddanii achi jala kaa'uu dandeessu. Haala kanaan gaa haala nama sin agarsiisa kana liinkii sooshaal miidiyaa adda addaa telegiraamarra seenuudhaan ka telegiraamarallee akkasuma akka ta'u talaallee haala kanaan jala kaa'uudhaan gaa chaanaalii yuutuubii keessanii irraa fooloo guddaa yookaan immoo sabskraayibii guddaa argachuu dandeessu. Viidiyoon isin dalagdan viyuu guddaa argachuu danda'a. haala kanaan itti fayyadamaatii liinkii sooshaal miidiyaa qabdanuu yuutuubii jala kaa'uudhaan viyuu guddaa argachuu dandeessu. Duraan Google Chrome irra fayyadamuudhaan yookaan immoo Google Chrome irra seenuudhaan kan inni itti fayyadamu yookaan immoo achi jala kaawwatu jechuudha. Amma garuu haala kanaan appilikeeshinii YouTube Studio fayyadamuudhaan kaa'uu dandeessu. Haala kanaan itti fayyadamaa isin jira. Barnoota kana keessaa waan isin galuu jiraatti gaafii nakaa akkasuma hanga barnoota dabalataatti walitti dhufti nagaan tura.